abbootii gadaa manguddoo Oromoo ija keessa irraa naambisa ani isinitti himu ani nan beeka jara kana isintu sirriitti hin beekne abaa'oo keessatti hin daladhe nan beeka hunda isaanii oppidiyoon mataa keessa na tumaa turte nan beeka hunda isaanii sirriitti isaan beeka wajjiin hojjedhes isaan gara fuulduratti baasuu irratti illee wajjiin hojjedhes dhugaan jiru jarri kun wal amanaan turre gama warra ODP'tiinis qulqulluu fakkeessanii dhiyaachuun soba gaafa duraa gaafa Eertiraa deemuu turan keessan ture quban qaba qaamni sadaffaa biraan barbaachisu Oromoo jidduutti abbootii gadaa qabadhaa deemaa jennaan abbootii gadaa dhiisanii gadeeman isaanii lama erga dhaabni kunis galee jidduutti abbootiin gadaa fi hayyoonni rakkoon akkanaa akkan uumamneef Oromoo jidduutti waliigalteen akka uumamuuf waltajjii qopheessanii turan waltajjii san kan fashalse abbaa gadaa waajjiratti yaamee kan doorsise nu warra gargaares kan doorsise abbootii qabeenyaa gargaares doorsisaa turan warri mootummaatilleen